السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حليمة أوروتو بالكام الشمار كفوني على في كيسة هندي كيسة نتك أبو داسون جل نجني كيسة ناكا كابوسين إنجلا إيجا وردفتوتا كيا واي روت سود عربيا كيسة جرتانيف أرا فيديو جها وجد جرا واي كاردي سوا مجانا كمي هدان بيا كيلنا بالله warroonni YouTube channel kiyyaa hanga mana hordofaa jirtan yoo argitan ni beektan jedhee yaada. Warroonni haaraa taatan immoo akka asumaan gara YouTube channel kiyyaa dabalamtanii maatii naa taatanii irraa fayyadamtan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Namni koomentii jala naa barreesse sawaa kan akka itti machaana hidhatanii itti fayyadamuun kijibaa jedhee namni koomentii jalatti naa barreesse. Inshallah koomentii sanillee gubbarratti ol baasee sin agarsiisa. Hayyee namitti yookaan dhiifama namni koomentii jala na barreessuun dhiira haa ta'u dhalaa haa ta'u namicha yookaan namitti jedhama jechuudha. Afaan biyya keenyaatiin dhiifama dhalaa yookaan dhiira afaan biyyoota garaagaraatiin akkasi dhalaa yookaan dhiira haa ta'u afaan turii jechuudha. Hanga dhumaa viidiyoo kana caqasii kijiba yoo jette kijiba san sitti argisiisuuf jechuudha. Ani waan kijibaa maaliif viidiyoo dalaga yoo dhugaa ta'e dhugaa ta'uudha yoo dhugaa hin taane immoo hafuudha jechuudha. Ana biratti kijibaan viidiyoon dalagu jechuudha. Viidiyoon sun natti hafu malee maaliif amma nafaana turii jalqabarraa hanga xumuraa nafaana turii akkaataa itti fayyadama isaa osoo ati ilaaltu nama birrii itti guutee jira akkanatti ni dalagaa jedheetiniin afachuu gisama birrii kaardii itti guute dalageetiniin itti agarsiisa jedheetumaan dhiise hayyaa nama kaardii birrii riyaala 20 keessaa qaba nafaana turii jalqabarraa hanga xumuraatitti jechuudha. Viidiyoon kun kijibaa kati jette saniif jechuudha. Okay. Amma kijiba ta'uusaa mana bilbilaa kana keessa seennee walumaan laalla. Mana bilbilaa keessa ni seenna. Awwala kokkobii 8 marraa 3 masalaalii okay jennaani. Haala kanaan nuu fida. Bakka kanatti 99 barreessina. Kun kokkobii 8 marraa 3 masalaalii okay otti goone haala kanaan nuu fida. Kun haala kanaan eega nuu fide bakka kanatti 99 itti barreessina jechuudha. 99 sanditti goona. Sirriitti jalqabarraa hanga xumuraa na daawwadhu abbaan kijibaa jetti sun. Namoonni tokko tokkollee na didaa jettan waan isin diduu fi marraa 2-3 itti deddeebi'a. Mana kun ammallee 99 itti barreessee jennaan haala kanaan naa fidee jechuudha. Ammallee 99 itti barreessinaa jechuudha. 99 marraa 2 itti goona. Kun haala kanaan no barreeffamni kun maal jedhama? Sawaa Itoophiyaa. One today ammallee kunoo sitti kamistaashar yookaan sawaa Itoophiyaa 7 days guyyaa torbaaf nu fayyadaa jechuudha. Bakka kanatti lakkoofsa 15 kana barreessina. Majjaan hidhachuuf jechuudha. Ana mariyaala 20 akkuma isiniin jedha itti guutee keessaa qaba. Majjaan hidhachuuf amma. Asirratti daawwadhumee namni koomentii jala barreessitanii kijibaa jettan sun deebii gahaa isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo hojjedhee viidiyoo isin durallee hojjedhee jira. Namoonni keenya ka birrii isaanii gara malee jalaa dhumu itti haa fayyadamuufi malee kijibaan viidiyoo dalaguufi miti. Akkasitti haa fudhatanii warroonni osoo addaan hin baafatin viidiyoo jalqabarraa hanga xumuraa osoo hin dhageeffatin osoo yeroo hedduu deddeebitanii hin yaalin takkama keessa seentanii viidiyoo irratti harkistanii irraa baatanii isin didee jennaan kijibaa jettan osoo jalqabarraa hanga xumuraa viidiyoo san hin daawwanne. Rakkoon isa kana wanni nama tokko waan galleefit ka kijibaa namni viidiyoo tokko jalqabarraa hanga xumuraa yeroo maraa hordofee laalee bu'aa isaa akkasitti dhabe kijiba jedhee barreessellee rakkoon qabu koomentii san jechuudha. Walaakin viidiyoo
Laala nama asaa dheeressinaan duubanna jalaa deebise irra deebisin agarsiisa. Kokkoobii 8 dafanii hojjechuu barbaachisa. Okay godhaa akkuma asirraa argitan kana kokkoobii 8. Kokkoobii 8 yeroo 3 masalaali. Amma deebisa jira akkuma asirraa argitan kana kokkoobii 8 yeroo 3 masalaali okay itti gootanii haala kanaan fidaa. Amma dafee hojjedha. 99 marraa 2 itti barreessina. 99 sirriitti jalqabarraa viidiyoo tokko jalqabarraa hanga xumuraa sirriitti dhageeffadha. Kun ammallee 99 marraa 2 itti barreessina. Kun akkuma asirratti argitan kana sawaa Itoophiyaa 1 today kaitti aanu sawaa 15 sawaa Itoophiyaa 7 todays yani guyyaa yoo ala xulaa sofneen guyyaa tokko yoo qusanne immoo torbee tokko nu fayyada jechuudha. Riyaala 10 guyyaa torba nu fayyada yoo qusanne. Akkam nagaa jirtanii fayyaa jirtanii alhamdulillah fayyaa jirra bakka nagaa jiraadha jennee yoo hasaa gaggabaabsine dubbanne akkuma asirratti argitan kana kunoo yoo hasaa xiqqeessinetti fayyadamne guyyaa torba nu fayyada. Yoo ala xulaa haasofne guyyaa daqiiqaa 25 itti fayyadamna jechuudha. Haaya amma 15 barreessina asitti sirriitti laala 15 barreessina sanditti goona. Nama majjaana hidhachuu fi kun akkuma asirratti argitan kana ammallee kijibaa jedhaare namni akkanatti viidiyoo akkuma asirratti argitan kana kun joonii majjaana yani daqiiqaa 25 Itoophiyaa bilbilachuu yoo qusanne guyyaa torbaaf birrii riyaala 10 kunoo isinitti mul'ata. Riyaala 10 guyyaa 25 warroonni kijiba jettan deebii keessan gahaa asirratti. Jalqabarraa hanga xumuraa viidiyoo hordofaa itti fayyadama. Kunoo nama majjaana hidhachuu fi lakkoofsa tokko itti argitanii kun asitti daqiiqaa 25 riyaala 10 yoo qusanne guyyaa torbee tokko nu fayyada. Yoo ala xulaa haasofne daqiiqaa 25 haasofna. Ayyee amma lakkoofsa tokko itti argine sandugoona majjaana hidhannaa jechuudha. Anama majjaana hidhadhee jira jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan kana miseejjii naa ergee jira. Kunoo majjaana hidhadhee jira jechuudha. Riyaala 10 daqiiqaa 25 yookaan riyaala 10 daqiiqaa 25 kun akkuma asirratti argitan kana miseejjii naa ergee jira jechuudha. Kan kijibaa jettan kunoo miseejjii isa. Deebii gaha. Deebiin kun yoo gahaa hin taane nama komantii osoo hin hubanne kijiba jedhee barreessuuf deebii gahaadha. Kunoo miseejjii yoo arabiffallee beeyte yoo ingiliffallee beeyte kunoo majjaana hidhee jira jechuudha. Riyaala 10 daqiiqaa 25. Akkasii egaa hordoftoota kiyyaa warroonni hanga mana jajjabeessitan galatuumaa galan keessan dachaa haa ta'u isin jaalladhaa rabbiif jecha galatoomaa warroonni hanga ammaa osoo hin ifatiin maatiin haa taatanii laayikii gootanii sheer gootanii sabskraayibii gootan galan keessan guddaa dachaa haa ta'u ammallee laayikii sheeriin dagatiin isiniin jedha warroonni haaroo taatan asuma maatiin haa ta'a sabskraayibii laayikii sheer godhaa itti fayyadama isiniin jedha warroonni Saudi Arabiyaa Riyaadiin keessa jirtan Yemeniin keessa jirtan Jeezaaniin Kameesiin Abahaa kanneen kana kan waan Saudi Arabiyaa keessa taate kulli majjaana kana hidhattanii itti akka fayyadamtaniif keessumaayyuu ijoolleen namni baadiyyaa keessa dalaytan rakkisaadha. Maatii keessan intarneetni yoo bilbilu gizee gara addaan kukkutamaa intarneet sirriitti gahaa miti. Yoo intarneeta gahaa argatan intarneetan dubbistan gizee daruurii taate immoo riyaala 10 itti guuttanii daqiiqaa 25 kana maatii keessan hiriyaa keessan ijoollee teessan akka barbaadanii dubbistanii akka imoon amma gizee garii sagaleen addaan kukkutamaa yaada keessan sirriitti bahuu hin dandeettanii kanaan garuu yaada keessan sirriitti baatanii sagaleen isa xuratii qaba halkan yeroo barbaadanitti bilbiltanii maatii keessan yaada jijjiiruu dandeettanii itti fayyadamaa isiniin jedha. Yoomuu hanga danda'uun viidiyoo dhugaa ta'e tokko
isinii dalaguu yaada malee viidiyoo kijibaa isiniin dalagu inshaallah jabaadhaa isinummaan ammallee na jajjabeessaa sabskraayibii kiyyaa jabaadhaa amma naannoo 500 wayitiin geettanii jabaadhaa akka kuma galuu daddafaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa hundi keessan irraa argitan viidiyoo hanga dhumaa daawwadhaa laayikii sheerii godhaa warroonni haroon taatan maatii naaf ta'a warroonni na daawwachaa jirtan sheer godhaa akka namoonni hedduu argee majjaana kana keessumaayyuu itti fayyadamu namoonni biyya namaa jiran hin rakkataa birrii guddaa baasaa keessumaayyuu ijoolleen haraa dhuftan amma damozni isaanii birrii riyaala kuma qofa waan taate majjaana kana dhaqxanii maatii keessan akka bilbiltanii isin fayyada hunda keenyaa nu fayyada goroonni hundi isaatu jechuudha waa kan majjaana kana hin beekne kabeeytan immoo sheer godhaa dabarsaa fi anin beekattanii ittiin dhiisinaa irraa fayyadamanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنگا فيديو براتون التديو نوتي باي باي ورحمة الله كيا نغانا ترى سنين